Isa booda piroosisiin jalqabe jechuudha gara Duubaay kana bamanaan kiyyanaa jalqabsiise. Maal goota jedhanii Beeruut tikkeettii duraa saniin Beeruut deemte Beeruut irraa eerpoortii keessa turte viizaan kan Duubaay viizaaniif tikkeettii si ergama isa booda akkasitti gara na dhuftanaan jedhan jechuudha. Ishi jedhee nan kahee booleen deeme jechuudha. Boolee yoo deemu guyyaa sanii bararaan na jala darbe yookiin xiyyaarri ka'ee ture yookaan nuti achuma keessa jirra garuu odoo nuyi achi hin darbiin xiyyaarri ka'ee jechuudha. Isa booda ganama isaa ka'ee tanan gara manaatti hin deebi'e. Daldalaan kiyya saniin dawwallee naaf sirreessi tikkeettii borutti malee na jalaa gubateeran jedheeni achi ishi jedheeni naa sirreessee boromtaa isaa ka'ee tanan booletti deebi'ee gara Beeruut deemee jechuudha. Yoomin Beeruut gaafa galgala irraa kana kahee achi Beeruut halkan keessaa 9 achitti bu'ee ganama isaa tikkeettii nan eeggadha viizaan Duubaay nan eeggadha. Kubaattafee warri wajjin dhufne baay'ee isaanii alatti ba'aniiru. Ijoolleen muraasni hafaniiru jechuudha na wajjin warri Duubaay deemuudhaa dhufanii. Inteenya waayifa daqiiqaa 30 nuu kennu kana keessatti nan gaafadha irratti hin bilbilan ture. Abbaa mana kiyya irrattis nan dawwala daldalicha irrattis nan dawwalan ture. Isa booda naaf erguu dide jechuudha. Isaan halkan sa'aatii 9tti akka Itoophiyaatti akka biyya kana sa'aatii 3tti bu'e sanii nan bulee nan oolee galgala isaan ga'e bakka galgala lammataa dhufee jechuudha. Waan godhu wallaale yeroo san immoo koronaa mirmaraan guyyaa 3 qofa hojjeta jechuudha. Jarri siniif hin ergine jedhu baay'een cannaqama amma san keessatti ilaalaa ka karaa deemuun ammam akka namatti ulfaatu hin beektu achi keessa eerpoortii keessa taa'uun qorri jira waan meeqa jira. Isa booda naa erguu didan bakka amma si ergin oduma jedhanii galgali lammataa dhufee sa'aatii 3 4 5 ta'e halkan keessa oduma neegu halkan keessa sa'aatii 9 ta'e jechuudha akka Itoophiyaatti. Bakka koronaan mirmaraan dhumeera amma yoo si dhufeyyuu Dubaayitti darbuu hin dandeessu jedhanii jarri warri eerpoortii isa booda gara Itoophiyaatti na deebisanii jechuudha. Halkan isa sa'aatii 9 Beeruutii ka'ee ganama sa'aatii 1 waan ta'etti booleetti Itoophiyaatti bu'ee jechuudha. Gaafan bu'ee bahuudha jedhu paaspoortii kiyya jarumatu fidee dhufe malee anatti hin kennamne jalqabumayyuu achuma boolee eerpoortii warra Beeruutitti narkaa fuudhame jechuudha. Paaspoortii kiyya naa kennaa jennaani gatii tikkeettii birrii 13,000 kaffaltanii baatu nuun jedhan namicoo tokko. Isa booda taa'uudha wanti biraan jiru abbaa manaa kiyyatti dawwalee akkas jedhani jedheeni inni daldalichatti dawwalee anis itti dawwalee booddee birrii ergitamoo akkamitti ba'a jedheeni jechuudha. Xiqqoo ishee eegii isaanii yoo fi isaanitti si baasu naan jedha ture. Oduma akkana jedhu guyyaa isaa 3ffaa sanii guyyaa sa'aatii 7 minaamin akkas ta'e jechuudha. Amma kanatti waan nyaanne amma kanatti hin beektu eerpoortii keessa taa'uu waan meeqa nama barbaachisa dhiqachuu nama barbaachisa. Isa booda bakka sammuun koo duwwaa na ta'eera bakka baay'ee tokko waliin gada golaan laamurraan kan ka'e jechuudha. Bakka isa dhuma isatti dawwalee dafiiti birri naa galchi birri fudhateera waan ta'eef daldalaan jalqaba birri naaf galchin jedheen jechuudha. Birri 13,000 galchee inni galche sa'aatii 8tti galchee achi paaspoortii kiyya naa kennanii alatti hoggaan gadi ba'ee shaanxaa kiyya fudhachuu dhaqu shaanxaan kee Beeruutitti hafee naan jedhan. Amma kaa isa dhumaa natti dhaga'ame baay'een boo'ee jechuudha yeroo sanii baay'ee tokko natti dhaga'ame boo'ee baay'uma natti dhaga'ame jechuudha dhugaa dubbachuu fi nan boo'ee abbaa manaa kiyya narratti dawwala silkii cufee simmedhee bakka aarii keessa waan hin jiruuf silkii cufadhee dubartiin tokko hin jirti isheen immoo gara Buraayyuu Saansuusii iddoo jedhamu achi deemuudhaafi anis ishee wajjin kottu na wajjin deemin boo'innaan jettee ishee wajjin hanga Saansuusii deemee birrii 50 naa kennite gara mana kiyyaa deemee jechuudha.
keellaadha naannoo inni jiraadhu Buraayyuu ta'ee keellaa iddoo jedhamu. Achiin deemee galgala sa'aatii tokkotti mana ga'ee jechuudha. Baay'ee tokko bakka shaantaa kiyyaallee hin arganne guyyaa biraa sii dawwallaa kottu fudhadhu malee amma hin dhufne naan jedhanii harkuma duwwaa kiyya galee baay'ee natti dhaga'ame bakka dhugaa dubbachuufi. Achi yoon taa'e Itoophiyaa yoon taa'e immoo birrii muraasa harkaa qaba garuu mana ijaarree turre hojii hojjechuudhaaf abbaan mana kiyya naaf hin eeyyamu bakka waan tokkollee sirrateen turre isaa kana gidduutti illee bakka walii galtee xiqqoon hin turre jechuudha. Otoo walii galleeti baay'ee natti tola iddoo guddaan qabaaf dhugaa dubbachuufi isa wajjin illee jiraachuu nan barbaada isarraallee gargar fagaachuun barbaaduun ture waggaa 3 saniyyuu dhugaadha baay'ee doon itti dhaga'amu mucaa kiyyaa. Na achuma taa'u odoo taa'inaan jedheeti baay'ee natti tola ture. Torbee tokko taa'e jechuudha eegan Beeruutii deebi'ee galeeti torbee tokkoon taa'e jechuudha filannoo waan tureef yerichi deemuu hin danda'amu badaa daandiin cuccufaadha. Isa booda gaafan torbee guutuu shaanxaan keessii dhufeera naan jedhannaa dawwalanii booledha shaanxaa kiyya fudhachuu deemee jechuudha. Booledha gaaf shaanxaa kiyya fudhachuu deemu gaafan achi ga'u abbaan manaa kiyyan irratti dawwalee hin dhufinii tikkeettii sii kutameera amma Beeruut deemiiti Beeruut irraa gara Duubaay deemtanaan jedhen dagana lammata jechuudha. Innaa paaspoortii kiyyaa fi mucaa kiyya fidiitii kootu waraqata si biraa qabu fidiitii kootu hin jedheni. Mucaa kiyya dhiiseetuma dhufee waraqata kiyya naa fidee waraqata kiyya fudhadhee jechuudha. Akkasumatti garagaree deemee gara manaatti deebi'een gallee mucaa ollaa kaayatan deemee. Nan deeme jechuudha nan seenee eerpoortii seenee nan darbee Beeruutitti bu'ee arras akkuma guyyaa duraa san sa'aatii halkan keessaa sa'aatii 9tti bu'ee jechuudha. Isaa irraa kanas ganama isaa ka'ee waayifaa daqiiqaa muraasa nuu kennu ishii keessatti ittan dawwala daldalichatti nan dubbadha abbaa manaa kootti nan dubbadha. Isaan immoo amma si ergama naan jedhu falli biraan jiru jechuudha. Bakka isa dhumaa kana baay'ee natti dhaga'ame bakka isa dhumaa baay'ee naaree jechuudha. Isa booda bakka baay'ee ijoolleen na biraan deemuu kophaa kootti hafe jechuudha baay'ee natti dhaga'ame. Bamanaa kiyyatti nan dawwala amma yoo dhufte maalluun jedhu naan jedhan amma yoo dhufte namnuu maalluun jedha baarsa maaliitti nuun jedha namnuu jedha baqqaanne. Isa booda baqqaana jiraan agabbee ofii kiyya garanitti goru wallaale jechuudha achi keessatti jaanjahee jarri immoo siniin ergine jedhu bakka isaan nu cinqanii jechuudha. Abbaan manaa kiyya kun achi dawwaliitii maatii dura bira turte san warruman Beeruutitti bira ture sanii isaan bira dhaqinaan jedhe. Isaan immoo akka isaan bira dhaqu waan barbaadaniif naa dawwalaa turan durumayyuu jechuudha. Innaa maadaamii kiyyaaf dawwalee dhufeeraa siin jira maamaa dhuftee na fuudhuu sitti tolaan jedheeni eessa jirtanaan jette namanne ishiin viidiyoon irratti dawwalte buutaan inni jiru mirkaneeffatanii booddee hin dhufan abbaa manaa wajjin dhufanii achi na fuudhan jechuudha. Gara mana isaanii yoggaa geenyu isa guyyaa lammataa halkan ta'e jechuudha halkan sa'aatii 3 akka Itoophiyaatti siin jedha sa'aatii 3 halkan keessa mana geenyeen booda shaaworii galiitti rafi boru dubbanna waan dubbannu naan jedhanii shaaworii kiyya fudhadhee booddee nan rafee ganama isaa kaanii maanni haalli ture guyyaa natti dhuftu torbee tokko irra dabarsiteettaa eega dhuftee immoo dheengadda halkan dhuftee maal godhisachi bultee achi ooltee naan jedhani jennaan aniin jedhen sinin jaaladhaa garuu simbiras hojjechuu nan barbaadaa. Birrii sinnaa kaffaltan xiqqoo gatii ta'eef abbaan manaa kiyyallee gara biraa deemee akkan hojjedhu barbaada dhiifama naa godhaa hin jedheeni. Nun jaalattaa naan jette eeyyen isin hin jaaladhaa simbirallee hojjechuun barbaadan jedheen jechuudha. Isa booda ishi naan jedhanii walii galanii nagaadhuma turre isaa wajjin illee agaa ji'a 4 waan akkasii baay'eedhuma nagaadha. Nagaadhuma natti dubbatu waan na barbaachisullee naa bitu turanii. Isa booda gaafa ji'a 4 guunnuu
mana biraa ijaaraa turanii yeroo chumayyuu mana billaa kophaatti ijaaraa turanii manichatti galle jechuudha. Gannaadha 2014 gannaa irratti mana sanitti gaafa gallu bakka ani manni san baay'ee guddaadha. Sarratanyaa yoo xiqqaate nama 3 fa'aa taanii osoo hojjenne manichaaf bareeda ture. Duraan nama biraasii dabalanaan jedhani gaafa achitti gallu garuu siruma jarri natti jijjiiramanii bineensa natti ta'an bakka. Naannoo kiyya immoo baadiyyaadha akkuma isiniin jedhee namni hin jiru ijoolleen Itoophiyaan jiranii bakka bineensa natti ta'anii yerichi gannaa bakka ana kanaan jiru jechuudha. Baay'ee natti ulfaate. Hojiin an hojjedhaa isumayyuu bakka wixxir godhanii na qaban jechuudha jarri. Sammuun koo bakka dhiphinaan guutuu ture. Dhiphinaan guutuu galgala halkanis irriba keessaa fanbanana. Namichichi abjuudhaan faana lola jechuudha. Dhufee abjuudhaan faana rukutuudhaan natti gama. Bakka baay'een dhiphadhan ture mana sanitti. Ji'a 4 san booddee baay'ee cinqii ture jechuudha. Waayifaa narraa cufu. Galgala hojii xumuree kilaasii kiyya osoo waayifaa kiyya narraa cufu. Gaafuma banan iyyuu immoo hin fayyadamiin amma nuti ittiin hojjechaa jirra kompiitara naan jedhu. Sagalee kiyya xiqquma ishii sagalee kiyya baase taanaan hogguma san kaatanii dhufu jechuudha. Bakka cinqii amma kana hin jedhamne isiniin jedha. Nyaanni akka barbaadu waan itti barbaadu isaatii barbaadutti hin jiru. Xoomidhumaan hin ta'a jechuudha. Erga baay'ee amma nyaadhurraa mana akkatti taa'utu caala jechuudha. Manni isaanii guddaadhaaf taamota namna laayoo laaloon akkanaan jiru garuu manni isaanii keessa akkas miti jechuudha. Akka namna laalaaluu miti. Amalli isaanii illee baay'ee namichi keessumaa namichi fincaan inni tokko baay'ee amalli isaanii ulfaataadha jechuudha. Baay'uma na rakkisu. Bakka halkan hin rafu namichi. Ani isaan gubbaa rafu ani jala jechuudha. Kilaasiin kee jala lafa. Kichinii 3tu jira. In dhufa halkan keetiin in dhufa jechuudha. Goda in dhufa. Yoo inni mana keessa deemu nan dhagaa riba narraa bada bakka achumaan. Ganama immoo ka'ee hojii hojjechuun dadhaba gatiin hin rafneef jechuudha. Hafuura baay'ee rakkisaa ture mana san keessatti sagalee waaqayyoollee akkatti hin dhaggeeffadhu hin qabu. Xiqqoo ishee elfooniin harkatti argan taananii hin maraatu jechuudha dhugaadha. Baay'ee lolu baay'ee narratti ka'u. Achi immoo tokkicha dallanan jennaan siruma bakka deebi'ee isaa wajjin wal dubbisuudhaaf baay'ee ulfaata ture. Isaanuma garaa ga'uudhaan waan baay'een godhan ture bakka. Waan baay'een godha. Isa booda bakka hedduu natti ulfaate. Akkuma ta'e tananii waggaa guute jechuudha. Waggaa kiyya gaafan guutu abbaa mana kiyya mari'adhee nan galaanii natti ulfaateera amalli isaanii hojiin isaanii ulfaata. Kophaa kiyyaan hojjedha. Gibbiinatu dhiqa makiinaa na dhiqa nyaata natu hojjeta uffata natu tokkosa mana natu qulqulleessa. Bakka dadhabeera namummaa keessaa baheeraan jedheeni. Innis immoo amma yoo dhufte maal goona naan jedhe. Dhufiin akkuma ta'etti waggaa takkitti dabaladhore. Jenna maadaamii kiyyaan ani nan galan jedheen. Ani nan gala jedheen itti himee jechuudha. Na baay'ee naate ishiin immoo baay'ee naate birrii xiqqootti sii daballaa. Caakeetiif illee hojjettuu qaxariitti akkasiin seeraa sii qaban godhii. Naan jettee na sossobde jechuudha. Bakka ani ciqiciqiin barbaadu inni na ciqiciqa namichi na lolaa kanaaf ani ciqiciqii wanni narraa dhaabee nan hojjedhan jedhe. Ishi naan jette birrii 225 naa kaffalu turanii birrii 250 akkanaa godhan natti himte jechuudha. Ishi jedhee hojii kiyyatti fufe gaafani torbee guutuu akkas torbeedhuma isaanii akkasinaan jedhanitti guyyaa ta'e bishaan obaasa ture gibbii keessaa keessummaan immoo akka carraa dhufee mana jira ture. Alaa immoo saree nan galchaa galgala waan ta'eef yerichi qoshashaallee nan gata ture qoshasha bakki itti gatu fagoodha addichi. Kanaaf sammuun kiyya bakka baay'eetti na qabamee jira. Bishaan kan inni banamu fooqii gubbaarra jira gommaadhaan jechuudha. Ani garuu lafaan obaasa waan ta'eef gubbaatti ol ba'uu nan irraanfadhe jechuudha. Gommicha bishaanicha odoon cufiin irraanfadhee qoshasha gatuu dhaqee
Achi dhufnaan immoo keessumaa mana jiru sanii na waamu waan ta'eef isaan keessummeessuu dhaqee bishaanichi irraanfatameetuma bulee jechuudha. Bakka ganama abbuma manaatu argee bakka mana diiguuf homtuu namne jechuudha. Bakka guyyaa san iyyan jirree iyyanii na rukutuudhaaf giddi micaanii fi niitii narraa qabanii jechuudha. Sabooda kilaasitti na galchanii barinatti cufanii guyyaa san barinatti cufanii iji koo ishee arguun qabu jedha. Iji koo ishee arguun qabu jedha. Bakka baay'ee lola ture. Isheen immoo waan gootu wallaaltee yoo nan deeme hojii mana ishiis hin beekti waan ta'eef baay'ee bakka cannaqamte jechuudha. Aniin jedheen nan deeman jedheen ishiidhaan nan deeman jedheeni ganaa sobnanaan jettee yerichaa fi waayifaan irraa cufanii barinatti cufanii isa booda yerootti immoo dhuftee na laalti jechuudha. Maadaamiin kiyya gidduutti maaliin godhamanii fincaanii kilaasiidhuma kiyya keessa waan jiruuf seene tananii ijoolleedha sagalee qabeen lakkoofsa poolisii biyya kana naaf ergaa akkatti cinqii keessan jira jedheen jechuudha. Waayifaa immoo eessaan qaba gubbaadhaan qaba jechuudha. Yeroo tokko dhuftee barrii narraa bantee deemte waan ta'eef qassadhee achi bahee tananii sagaleen kaayoo san akka ijoolleedhaa galuuf godhee isaan booda ijoolleen naa erganii jechuudha. Lakkoofsa poolisii yoon dubbadhe xiqqooshii sagalee koo dhaga'aniin dhufu akkanitti dawwaladhus nan wallaale jechuudha. Cinqii hamma kanan jedhamne ture guyyaa sanii isa booda bishaan gannammee kanan jedheen mindaa kiyyarraa kutadhaa mindaa kiyyarraa fudhadhaa angaruu as hojjechuun barbaadu deemuun barbaada nan galan jedheeni eessa yaadda sammuun keessa jira jedhe bakka baay'ee tokko lolee jechuudha namichichi mindaa kiyyarraa kutadhaa bakka ani hojii waan baay'eetti biizii ta'e waan jiruuf irraanfadhee jedhe jechuudha. Guyyaa sanii akkasitti dhiifamee darbanii jechuudha. Guyyaa sanii waan baay'ee yaalin irratti godhu turanii akkanan ijaan jee mana isaaniitti hafullee hojii xonqaa'ii kan irratti karaa baay'eedhaan irratti yaalu turanii Waaqayyo garuu hojii isaa hundumaa diigee akkuma sagalee isaa irratti dubbatu bakka ati dhattu hundumatti si wajjinan ta'a akkuma jedhe Yaaqoobii Waaqayyo na wajjin illee tahee naannoo koo hundumatti Waaqayyo tiksee naa tahee gargaarsa Waaqayyo baay'ee guddisee mana san keessatti ofirratti arge jechuudha. Waaqayyo akka addaatti na wajjin ta'e akka addaatti na gargaare maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Waggaa 4 fixee waggaa 5ffaa kiyya keessa seenee qaama waggaa 5ffaa ji'a 2 gaafa irraa fixu mindaa naa dabalanii turan waan ta'eef ji'a 2 san birrii 500 naa kennanii turanii isa biyyatti ergadhee birrii immoo harkatti naaf hin kennanii naaf ergu malee jechuudha. Isa biyyatti ergadhee kahee gaafa ammas ji'a 2 guutu ji'a 4 jechuudha. Irratti dabale ji'a 4 gaafa inni guutu mindaan ji'a 2 kanaa naa kennaan jedheeni isa booddee eenyuuf ergitanaan jette jechuudha. Waggaa 5ffaa kiyya kaamma ji'a 8tti galche jechuudha. Eenyuuf ergitanaan jette abbaa manaa kiyyaaf hin ergan jedheeni jechuudha. Jennaan ishinaan jettee jimaata guyyichi ishinaan jettee ganama qadamee ganama kaatee ani mana qulleessaan jirayyuu dhufte jechuudha na bira. Lola natti kaaste jechuudha. Ati ganama kaatee sobdanaan jette. Maala maama maaltu bade? Jennaan eessatti birrii 500 sii goone nuti eessatti birrii 250 sii goone 500 sii kennaa naan jette jechuudha. Na baay'ee rifadhe maali guyyaa isa walii gallee miti kanatti itti fufii waggaa 5 kana hojjedhuutii galii booddee kan naan jette akkamittiin jedheeni jechuudha. Isa booddee lola kaaste dhuma ishee wajjin walitti dudubbachaa jirru namichi dhufe maanni jedheen maanni jennaan akkanatti birrii naa dabaltee birrii amma kana naa kennitu malee naan jechaa jirti jetteeni dhageessaa naan jedhe. Siin jetteetti ishiin asitti siin jette naan jedhe guyyaa akkasii naan jetteen jedheen hin sobiin situ soba malee ishiin hin sobdu siin hin jenne naan jedhe yoo dhageesse ji'a 2 booddee siifan dabalaa teessee hojjette wanteenyi ta'e immoo bahi naan jedhe jechuudha. Ishee tikkeetti kiyya naa kutaan nan deema birrii 225 nan awwaaxxa'u bakka nan awwaaxxa'u mucaa kiyya waan hundatti nan ga'u jedheeni jechuudha.
Sabooddee bakka inni dhageesse taanaan kanuma booddee siifan dabala ji'a lama booddee naan jedhe. Ani koo bakka boo'icha malee waan biraa homaayyuu bakka nan boo'an ture bakka boo'ichi mimmanna keessan dhaabatu kanumaan na biraa deemanii hojii kiyya nan hojjedhan mimman garuu akkuma bokkaatti na keessaa gadi rooba ture guyyaa sanii nan boohaa guyyaa qadaamii san ganamaa qabee amma galgalaatti galgala dhaqeessi yoon kilaasii kiyya seenu odoon akkanatti boohuu yaa waaqayyo hin faradduure hin laaltuure hin madaaltuure hin jedhan ture. Bakka maaliif karaa gaa'ilaatti illee qorumsa nan qabaa mana hin jiru keessaallee boqonnaan qabu bakka waan hundatti jireenyi koo jeeqamaa gatii ta'ee fi abbaan mana kiyya immoo waanan maatii koo irratti ergu isatti fakkaata malee waan dhuguma isaan narraa kutanitti fakkaatu gatii jalqaba naa dabalan jedheef iyyuu jechuudha. Ani immoo jireenya koo keessatti waan nama dhossu bakka jira miti. Isuma jiru waanuma jiru san kanuma dhee dubbadha malee irraan qabu jechuudha yookiis immoo irraa waan sanii irraan dabsu jechuudha. Natti ulfaata yoon soba dubbadhe baay'ee keessi koo na cinqama gatii ta'ee fi dhugaadhuma jirtu sanitti hima jechuudha. Inni immoo hin amanu bakka akkasitti maatii ishee irratti ergitifaa jedhee odumaan isa irratti erguyyuu abbaa ishee irratti ergitu hin beeku faayyee hoggaanii jedhee namoota biraarraa dhaga'uufaatu jira waan ta'eef. Bakka baay'eedhuma natti ulfaate ture guyyaa sanii nan boohee waaqayyo duratti nan boohee yaa waaqayyo ati kana caljetta taanaan hin jedhe bakka waaqayyo wajjin dubbadhe qadaamee san guyyaa muluu bu'aan oolee halkan akkasittiin bulee sanbata isaa ganamaa qabee amma galgalaatti nan boohaa garuu sagantaa jira ture saatii argadhee keessatti sagalee waaqayyoo dhaggeeffadhe jechuudha. Guyyaa sanii waa'ee Aggaar gaafa ulfataatee mana Saaraa keessaa Saaraa duraa baqattee baatee giiftii ishee duraa baqattee baatee san ture guyyaa san gorsi kenname waldaarra dhaggeeffadhan turenna. Deebii jedhee ergama waaqayyoo gara Aggaar dhaqee deebii giiftii keetiif abboomamii jiraadhuttiin jedhe jechuudha. Waa'ee isaanii dubbatamee jechuudha. Ani immoo jireenya koo keessatti bakka dhiifama gochuu irratti baay'ee tokkoon jabaadha jechuudha. Dafee dhiifama gochuun jaaladha. Amma barbaade yoon miidhameeyyuu bakka garaa kiyyatti yoon qabadhee taa'e tokkoffaa kadhanni koo akka qabamu nan beeka. Waaqayyo akkanatti gaddu nan beeka. Dhiifama kan godhu dhiifama argata waan jedhuuf dubbisaa. Bakka odoodhuma namni dhiifama nan gaafatti nan dhiifama nama gaafadha jechuudha. Yoon nama san tarii dhiifama gochuu fiillee baadhe tarii odoo namni kun amma akka tasaa du'eetiin jedha. Odoo namni kun akka tasaa du'ee keessi koo akkamii gaabbiitti hafamitiin jedha. Duhuu miti odoo dhukkubsatee akkamiin ta'a. Kanaaf dhiifama gochuun qabadhee of amansiisa jechuudha. Garaan kiyya baay'ee cabaadha jechuudha kanarratti. Isa booda sagalee san dhaggeeffadhee booddee galgala yookaan hojii kiyya xumuradhee nagaan buliin jedhaan ture yeruma hundayyuu jechuudha. Yoo ishiin na barbaadde waan ishiin na barbaadde yoo ishee barbaadde shaayii danfisee fi ishee biraa na barbaaddu taanaan gara kilaasii kiyya deema jechuudha. Guyyaa sanii dhaqee maamaan jedheen natti gaddite miti dhiifama naa godhiin jedheen galgala rafuudhaafi achi deemi amma naan jette abbaa mana wajjin jiru. Innis ija malee na laala ishiinis ija malee na laalti. Akkuma naannoo danitti oolanii guyyaa lamaa sana akkasumatti jiru jechuudha. Innis ishiinis isa booddee dhiifama naa godhiin jedheen jechuudha ishiidhaan. Waanan dubbadhu qabaa deeminaan jette. Ashi jedhee kaachaadhuman darajarra gadi bu'e jechuudha. Guddaan gammade keessi koo baay'ee na boqote dhiifama gochuuf koofitti baay'ee gammade ishiin garuu dhiifama naan goone jechuudha. Kilaasii kiyya galee nan jilbeeffadhee fuula waaqayyootti waldaarratti kadhachuu jalqabee jechuudha. Waldaarra sagantaan qaba waan ta'eef waldaarra kadhachaa odoon jiru daqiiqaa 15 dhugaadha daqiiqaa 15 waan akkasiiti. Kana gidduutti bokkaan humnaa ol bakka duumessa addaatiin bakka bakakkaan akkanaan jiru bakka lafa raase jechuudha. Isa booda duma bokkaan akkuma roobuu qabeeni mana keenya waanuma mana keessatti bakakkaan bu'ee natti fakkaate jechuudha. Humna guddaadhaan qaqawweessee
baay'ee bakka nama sodaachisa jechuudha. Garuu yeroo san humnaan guutamee hafuura qulqulluudhaan guutamee yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u nan galateeffadhaan ture jechuudha. Isa booda yeroo bakakkaan buusanii manuma keenya biratti bu'ee maal godhee mana keessaa alaarmii ture jechuudha. Alaarmii ani bakka biraatti hin argine dhugaa dubbachuufi ergasiillee mana biraatti hin argine jechuudha. Alaarmichi yoo hattuun dhufee karaa hunda mana keessatti godhama. Karaa barrii namni alaa ol seenu naannoo san baadiyyaa gatii ta'ee fi karaa namni alaa ol seenu hunduma barrii irratti godhama. Yoo namni alaa dhufee kan ol seenu ta'e akka ambulaansiin iyyitu sanitti iyya jechuudha. Sagalee guddisee iyya akka naannoon muluun dhaga'utti jechuudha. Alaarmichi mana keessa baay'ee rakkadhaan ture. Galgala yoon hojii xumuradhee gadi dhufee shaayii danfifachuudha yoon jedhee kichiniin lafan jira. Achidha kichiniin kiyya waan ta'eef yoon ani dhaqee shaayii danfifachuu jedhu yoon ani dhaqee iraatii nyaachuu jedhu isaanii akkuma nani gadi bu'een hojii xumuree gubbaadhaa gadi bu'een narratti lokkosu jechuudha. Kanaaf guyyaa baay'een boo'ee jechuudha. Akkanatti jechuun qabu waayifaa narraa cufu yoon akkana gara darajaatti dhufee waayifaa sana akkanaa galuullee godha yoon jedhe alaarmichi gateeyyuu fi cinqeedhuma guddaa keessan ture jechuudha. Waaqayyo guyyaa san tokko lama alaarmii sanarraa kaase. Tokkoffaarratti Waaqayyo alaarmii sanarraa gubee jechuudha. Alaarmichi hin gubatee intarneetiin hin gubatee soolaarii fayyadamu isaanii immoo maaliif biyya Beerutitti motorri gatii waddadee fi maabiraatiin ibsaadhaan jechuudha isaan soolaarii fayyadamu. Soolaariin san akka jirutti gubate jechuudha. Bakka gadi dhufanii ilaalanii naaniituma waan maqalaalitti sirratu sitti fakkaatee deebi'anii jechuudha gubbaatti ol deebi'anii. Ani ko humnaan guutamee Waaqayyo koo galateeffachaa ture jechuudha. Ganama isaa kaanii nama sirreessu fidanii yaalanii birrii guddaatti baasanii wanti meeshaa mana keessa jala guggubate san iddootti deebi'uu fi dadhabe jechuudha. Intarneetii haaraa galchanii soolaarii san immoo isaan bakka garatti sirreessan dhaban alaarmichis sirrachuu didee jechuudha. Waaqayyo sana rakkise bara baay'ee na rakkise guyyaa san Waaqayyo narraa kaase galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Isa booda guyyichi sanbata galgalaa hojjaa duraasaa yookiis dafinoo sirreessuudhaan yaalanii ta'uu didee hojjaa lamaanii roobii amusii kanatti yaalanii dadhabame jechuudha. Ishakku bakka rafaniin bulan halkan kana mulu namichi mana keessa deemaa bula akkuma waan hattuun mana caccabsee dhufu yookas yoo iddoo ta'e deemanillee akka waan bakka manni isaanii iddoodhaa fudhatamee deemuuti jechuudha. Barriisuma hin cufe kana hin cufnedha yeroo meeqan irratti dawwalu hin cuftu naan jedhanii ciqicu jechuudha. Isa booddee gaafa sanii amusicha yaalamee ta'uu didee ofitti aaranii midhaan nyaachuu dadhabanii jechuudha. Kun yoomi kaamma funduratti jimaata isaa immoo torbeen guunne kaamma qadaameedha kan isaan akkasitti birrii kiyya irratti wallollee walitti aarreeni bu'aa ture sanii jechuudha. Jimaata isaa ganama bakkeedhaa zayituunii guurra turre waan hundan hojjedha isaa wajjin bana garaachuu waan hundan hojjedha. Zayituunii otoo guurraa jiru mucaan isaanii immoo Beeruutii barataa yuunivarsiitii hin dhufe jechuudha. Makiinaa haaraadha makiinaachi reefu bitamee fi ji'a 3 waan akkasiiti. Makiinaa san qabatee dhufee yoo garaajii galuudhaa jedhu. Makiinaa wuddiidha amma biyya keenya keessatti illee makiinittiin baay'ee wuddiidha. Makiinicha irratti garaajiin gaddeebihee barriin garaajii irratti gaddeebihee makiinaa sanuun kutunkut godhee jechuudha. Guyyaan kun yoom torbeen guunne ilaala akka. Torbeen guunne torbeessaa boru kan jedhamu jimaata isaa jechuudha. Dhugaa akkuma nan ishii fuuldura dhaabattee boo'isan ana fuuldura dhaabattee siq jettee boosse jechuudha. Micaan isaanii waan taane Waaqayyoof haa galatu micichillee nama gaariidha dhugaa dubbachuu fi bakka micaan waan taane makiina isaanii caccabee malee jechuudha. Hin boosse bakka hin boosse maamaan jedheen Waaqayyoon galateeffadhu. Waaqayyo micaa keessiif oolcheeraa.
Mucaan kee homaan taane makiinaa ta'e immoo boru bitachuu dandeessu. Makiinaan kan biraa 2 jira waan ta'eef kanaaf dhiisiin jedheen. Dhugaa kee naan jette. Ennaa bakka ani kana hunda keessatti gargaarsa Waaqayyoon arge. Na wajjin ta'uusaa dhuguma daa Waaqayyo na dhaggeeffata. Dhuguma daa Waaqayyo na gurra isaa gara kootti qabee na dhagahaa jira jedhee Waaqayyoodhaan baay'ee galateeffadhe nan dinqifadhe jechuudha. Akkanan sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhu illee hin barbaadanii jechuudha. Baay'ee silkiin harkatti argan taanaan inuma maraatu bakka loluurra darbanii naanoodu jechuudha. Siruma naanoodu bakka gaafa namni mana keessatti nyaara isinitti guurummoo ammam akka nama cannaqu isiniyyuu ana caala nu hubattu. Baay'ee tokko bakka manni sana naaf dhiphina guddaa ture. Waggaa 5 mana san keessa hojjedhe amma sanitti mindaa kiyya harka kiyyatti otoo hin fudhatiinan gara biyyaa deebi'ee gale jechuudha. Maaloo harkatti naa kenni harkatti hin kennitu. Isa naa kennitu immoo na farramsiistee suura kaafattee waan meeqa gooteeti jechuudha. Waaqayyoof haa galatu. Gaafan jalqaba biyyaa deemu garuu akkas natti fakkaanne ture. Mudannoo anan hin dubbanne illee baay'ee isaatu jira jechuudha. Asirratti illee kan hin dubbanne baay'ee isaa keessa Waaqayyo na dabarse jechuudha. Yeroo dhiphina gurguddaa baay'eetu ture. Yeroo cinqii, yeroo sodaa, yeroo muddama baay'eetu ture. Kana keessatti Waaqayyo baay'ee na gargaare jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u.